Har'a kaniin qabadhee deebi'ee jiru haadholiin kanaan dura opereeshiniin da'an da'umsa isatti aanutti maal beekuu qabu kan jedhudha. Qabxiilee gurguddoo torba haadholiin duraan opereeshiniin da'an yookaan siizeeriyaan sekshiniin da'an marsaa itti aanuuf beekuu qaban kan jedhu. Akkuma beekamu egaa haadholiin hedduun sababa adda addaa irraa kan ka'e siizeeriyaan sekshinii yookaan opereeshiniin akka da'an beekamaadha. Mee walumaa galatti haadholiin duraan opereeshiniin da'an maal beekuu fi gochuu qabu kan jedhu qabxiilee gurguddoo torba isinitti himaa akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan egaa sabiskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Qabxiin jalqabaa ulfaa'uuf yoo xiqqaate ji'a 18 obsuun barbaachisaadha. Ulfi itti aanu yoo xiqqaate ji'a 18 jechuunis waggaaf ji'a 6 walirraa fagaachuu qaba. Opereeshiniin da'anii marsaa itti aanuuf daa'imni gadameessa keessatti uumamuuf yookaan ulfaa'uuf waggaaf ji'a 6 eeguu qabu yoo xiqqaate jechuudha. Kunis madaan gadameessaa inni duraa sun jabaatee haalaan yoo fayyee wayita ulfaa yookaan da'umsa itti aanutti gadameessi akka hin tarsaaneef fayyada. Lammaffaan ragaa opereeshiniin booda ogeessi fayyaa isinii kennu seeraan qabachuu qabdu, gatuu hin qabdan jechuudha. Ragaan suni maal akka hojjetame akkasumas ragaa adda addaa yeroo gadameessi sun banamee ilaalamu kan qabate waan ta'eef ragaa sana of harkaa qabaachuun barbaachisaadha. Garbiroon hordoffii wayita ulfaa haalaan hubachuu fi kara kamiin da'uu akka qaban ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Marsaa itti aanutti kara kamiin da'uu akka qaban ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Hordoffii ulfaa taasisanii. Sababni isaas marsaa itti aanutti tarii mucaan guddaadha yoo ta'e, teessumni isaa sirrii miti yoo ta'e, sababa adda addaan dirqama opereeshiniin da'uun barbaachisuu danda'a waan ta'eef hordoffii ulfaa taasisuu akkasumas kara kamiin da'uu akka qaban ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Garbiraan da'umsi opereeshinii booda buufata fayyaatti osoo hin taane, xeenaa xaabaatti osoo hin taane, hospitaalatti ta'uu akka qabu gorfama. Haati tokko takka opereeshiniin deenyaan marsaa itti aanutti kan isheen da'uu qabdu xeenaa xaabaa yookaan kilinika osoo hin ta'in hospitaala irratti. Akkasumas haadholiin opereeshiniin al tokko da'an da'umsi itti aanus opereeshinii ta'uu hin qabu dirqama. Jalqaba opereeshiniin da'aniif marsaa itti aanutti dirqama opereeshiniin da'uu qabu kan jedhamu hin jiru. Carraa ciniinsuun da'uu qabdi jechuudha. Kanaaf hordoffii ulfaa taasistee haalli ulfa shakkam akka ta'e erga hubattee booda carraa ciniinsuun da'uu qabdi. Wayita da'umsaa yookaan yeroo da'umsi jala ga'aa dhufu osoo ciniinsuun isaan hin qabiin hospitaalatti dhiyaatanii jiraachuu qabu. Sababni isaas ciniinsuun hospitaalatti kan ta'uu qabu waan ta'eef erga takkaa opereeshiniin da'anii. Inni dhumaa yookaan inni torbaffaa yoo ciniinsifatanii da'uu hin barbaanne opereeshiniin da'uun mirga isaanii akka ta'e beekuu qabu. Lakki anuu ciniinsuun barbaadu jedhanii takkaa opereeshiniin deenyaan marsaa itti aanutti mirga opereeshiniin da'uu qabu jechuudha. Riskii fudhachuuf dhiisuu mirga qabu. Garuu miidhaa fi faayidaa ciniinsifatanii da'uu fi opereeshiniin da'uu maal fa'aa akka ta'e ogeessa fayyaa mariisuun faayidaa guddaa qaba. Isaan kun egaa qabxiilee gurguddoo torbaa haati tokko erga opereeshiniin deessee booda marsaa itti aanuuf beekuu qabdudha. Galatooma turtii gaarii.